Garagaba Roobettis gorreer. Tirpate mekotu bishe, harra bishe tirpate mekotu bishe. Wana garra hayamti tikotu warra, ijan teyo aki ulmane garra. Amma bishengete ho, bishengete ho, amma bishengete ho, bishengete ho. Tol patu ko tu kang adir bufete ko, ko te ba ko tan halung tu. Illo puraje tamiri gasi mura, illo puraje tamiri gasi mura. Eman sura ko tu si bitaka mura, akka kananti hata tule. Komiiwwan bu'uuraalee misoomaa dhabuun uummanni kaasuuf faanni keenya gara bulchiinsa magaalaa Roobeetti maluun itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Badhaasaa Reebaa arganne dubbisneerra. Isaanis akkas jedhu. Rakkoonni bishaan dhugaatii magaalaa Roobee keessa ni jira. Baddaa taatee biyya bishaan bal'inaatiin argamuu danda'udha. Garuu bishaan kanaan dura bahee jiru sun akkuma jedhame yeroo dheeraatiif ummata lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'eetiif yeroo sana kan bahe innumti bahe sun iyyuu immoo dhugaatiidhaaf kan hin mijoofne kan soogidda qabu akkaataa ogummaatiinis ilaalamee rakkoo baay'ee kan qabu ta'uun isaa ni beekama. Rakkoo jiru kana furuudhaaf immoo yeroo ammaa kanatti haaromsaatiin asitti jechuudha hanga danda'amaa ta'etti toora qarshii miliyoona 10 kan ta'u piroojeektii Qaasoo Sheekmar raatii kan ka'ee magaalaa Roobee dhufu piroojeektiin kun hojjetamee xumuramee yeroo ammaa kana yaaliitiifis